dhirsa dhabee jechuudha. Jaartii kee hiiki na fuudhii ana bareedduudha. Nama osoo takkittii asan daaboo tanarraa kaafatee iyyitu san ilmoo kun irraa qabaadhe yoo isii gadhiise ilmaan isii haati fokkattu jedhee hin gatu. Nama jedhee aslii sana jechuudha. Inkwaan ani qaama kiyya banee saa kennuu miti warabbal kaabaa maqaa rabbichaa ani ittiin naasa'u ishee. Qooyaan kan jedhu umrii kanaa maaltu miila ol qabachuu isii yaadachiise dhugaa dubbii fidaayyuu dullatti waggaa 150 tuni akkamitti umrii kanaa miila ol qabachuu yaadattee jedhama. Tizitaano bahilmino. Takkaa takkittii waxaatiin namni waggaa 30 namni waggaa 28 namni akkanaa kun takkaa lafeen isaas keessaan hin bahu jechuudha. Andi yeroo tokko baran dulloonni kunna dhibani ofii ol yaadu jechuun bar isa kana manaama biddeena manaamaa jechuun isa kana isii akka takkittii asan daabootan. Takkaa takkittii waxaatiin namni waggaa 30 namni waggaa 28 namni akkanaa kun takkaa lafeen isaas keessaan hin bahu jechuudha. Anaa ol hin qabin isee baga asii dhoggatteeyyu dullatti waggaa 150 tun rabbuma keessan sodaadha. Osoo dhala maal lafa kanarraa dhabamte nama akka Aslii ka dhalaan kumaatama beeku kanaa miti. Nama dhalaan kumaatamni Aslii kiyya bareedaa kenna jettuun kanaa miti. Dhiirummaan dhalaa takka hin beekne amma namitti tana rabbi jedhaa miila ol hin qabaa. Isiinummaa ol qabachuu hin dandeetti jedhaa bara akkamitti Aslii miila ol hin qabu ol qabachuu hin dandeetti garuu. Ana bar. Nama waggaa 80tu lafeen as keessaan baha malee. Bar biyya kennatti. Biyyatti dulloonni akkanaa kun masjiida dhaqanii salaatuun yaaddoodha bar. Amma turruuza nyaattee asiira kana dagatte malee isuma dhugaa rabbi isinitti hima. Takka takkittii asan daabootuun osoo biyya jiraatte wallaahi salaatuun yaaddoo salaatuma maaliif dulloomtee caccabdee jirti. Bilis rabbii jedhii akkoo ta'e ufitti uf kabajisi arrabsuun barbaannu du'aayii nu godhe nun abaariini nu eebbisi. Ofii nurraan kaafatanii dhalaati xiqqoo nu kadhu please bannaati Aslii maal qoraa miila si qabaa miti indee ara sheemno rabbummaan uumaan naan jedhaan akkooti yoo miila ol qabu rabbummaan na uume maan naan jedhaan dubartiirraa dhaladhee bar maati indee. Muxxee haadha keetiitti qubana qurbaana eeggadhu gaafa na si galee na eeggadhu shi maan haadha gidiraaw. Kittii asan daabootiif bilillee wal bira qaban mareetinna samaayino isuma dhugaatii bar. Namittiin akka waan azaaba keessatti ibiddi coraa isii gubee baatee mallaa wal jala darbee umrii kanaan dhufte ani Aslii miila ol hin qabadhu jettu. Yaa miskiin wallaahi sitti himu isuma dhugaa ani shamarri umrii 18 bareedduun tun Aslii kiyya jaaladhee sirraa gaggabee naan jetti. Wallaahi an osoo karaa deemu osoo ina doktor Aslii dhufan jettee bajaajiin hudduu kanan dhahee kufee jira beerri. Garuu mootu takkittii asan daaboo najibbus najaalachus mirgan qabdu. Biidhama takkittii asan daaboo najibbus najaalachus mirgan qabdu. Maaliif yoo jettan tokko isiin hiriyyaa akkootiyaati. Sheemno. Jooneen nuunna agbu. Beetuno karaan hin jiru bar. Maafi xariiq yaa ajuuz. Haadha gidiraaw. Wala abduseerraan kaatee jechuudha. Wala gurbattii kanaan kaatee jechuudha. Isi abduseen. Maqaa kan koo eddee deemtetti maqaa kan koo abduseen jedhin. Ede maqaa kan koo qooda deemtee abdusee jetti haasaa ooltu otuu kitaaba tokko barreeffatte qaata kitaabni sun gadi bahe. Yookiin riisii maqaa koo abdusee jedhu kitaabuma tokko barreessi. Duqeet. Nadhooleen achi keessa jiranullee sodaattuu bichaa jechuudha. Udduma si banteetti kennuudha abbaa argiteetti udduma bantee baxema si bantee abbaa argiteetti kennuudha jedha. Tish naa abu asla. Minaa xaffoo inni aዝናናዋችሁ አጫወትኳችሁ ፎንቃ ደግሞ በስድብ አይደለም አብዱሴ ባሳ ይመጣ namni narraa qabamta yoo jiraattan ani suma gilxiinis nittim aawuxuuna abdusee waddilku baka abbadku baka of qabuun dhabe jaalala dhugaa sirraa na qabe as carrisen jedhe. Kana ammoo maal boyoon dhaabadhee hafe maal. Dhirsa dhabee jechuudha. Jaartii kee hiiki na fuudhii ana bareedduudha. Nama osoo takkittii asan daaboo tanarraa kaafatee iyyitu san ilmoo kun irraa qabaadhe yoo isii gadhiise ilmaan isii haati fokkattu jedhee hin gatu.
nama jedhee aslii sana jechuudha. Inkaan ani qaama kiyya banee isaa kennuu miti warabbal kaabaa maqaa rabbichaa antiin naasa'u ishee. Qoyaan ka jedhu umrii kana maaltu miila ol qabachuu isii yaadachiise dhugaa dubbii fidaa dubbii fidaayyuu dullatti waggaa 150 tuni akkamitti umrii kana miila ol qabachuu yaadattee jedhama tizitaano bahilmino takkittii waxaatiin namni waggaa 30 namni waggaa 28 namni akkanaa kun takka lafeen isaas keessaan hin bahu jechuudha. Inde andi yeroo tokko baran dulloonni kunna dhibani ufii ol yaadu jechuun bar isa kana manama biddeena manama jechuun isa kana isii akka takkitti asan daabootan takkittii waxaatiin namni waggaa 30 namni waggaa 28 namni akkanaa kun takka lafeen isaas keessaan hin bahu jechuudha. Ana ol hin qabin isee baga asrii dhoggatteeyyu dullatti waggaa 150 tun rabbuma keessan sodaadha. Osoo dhala maal lafa kanarraa dhabamte nama akka asrii ka dhalaan kumaatama beeku kanaa miti nama dhalaan kumaatamni asrii kiyya bareedaa kenna jettuun kanaa miti dhiirummaan dhalaa takkan beekne amma namitti tana rabbi jedhaa miila ol hin qabaa isiinummaa ol qabachuu hin dandeetti jedhaa bara akkamitti asrii miila ol hin qabu ol qabachuu hin dandeetti garuu. Ana bar nama waggaa 80tu lafeen as keessaa baha malee. Bar biyya kennatti biyyatti dulloonni akkanaa kun masjiida dhaqanii salaatuun yaaddoodha bar amma turruuza nyaattee asiira kana dagatte malee isuma dhugaa rabbi isinitti hima takka takkitti asan daabootuun osoo biyya jiraatte wallaahi salaatuun yaaddoo salaatuma maaliif dulloomtee caccabdee jirti bilis rabbii jedhii akkoo ta'e ufitti uf kabajisi arrabsuun barbaannu du'aayii nu godhi nun abaariini nu eebbisi وفي نور عن كافتني دلاتي تكون وكان بريس بنات شيء أصلي مال قرآن ميرا وسكما ميتي إندي أرا شمنو رب ما نانجراني أكوتي يا يومي لو كم رب ما نأمي ما نانجران دوبارتي راد لا دبر ما أدري إندي متى هذا كذي كوبانة قربانة إيجادو غافة نسيجلنا إيجادو شيء ما هذا جدراو كتير أصلا دابتي بالله والبلا كمان مريتنا سماينو إسمه رغاتي بر نامتين أكوان عذابا كيستي ibiddi cawraa isii gubee baatee mallaa wal jala darbe umrii kana dhufte ani asli miila ol hin qabadhu jettu yaa miskiin wallaahi sitti himu isuma dhugaa ani shamarri umrii 18 bareedduun tun asli kiyya jaaladhee sirraa gaggabeenaan jetti wallaahi an osoo karaa deemu osoo ina doktor asli dhufan jettee bajaajiin hudduu kanan dha'ee kufee jira beerri garuu mootu akkitti asan daaboo najibus najalachus mirgan qabdu biidama takkiti asan daabo najibus najalachus mirgan qabdu maalif yoo jettan tokko isiin hiriyyaa akkootiyaati shemno inde jooneen nunna agbu beetuno karaan hin jiru bar maa fi xariiq yaa ajuuz haadha gidraaw wala abdu seerraan kaatee jechuudha wala gurbattii kanaan kaatee jechuudha isin abdu seen maqaa kan koo eddee deemtetti maqaa kan koo abdu seen jedhin ene maqaa kan koo qooda deemte abdu seetti haasaa ooltu otuu kitaaba tokko barreeffatte qaata kitaabni sun gadi bahe yookiin riisii maqaa koo abdu see jedhu kitaabuma tokko barreessi duqeet nadhooleen achi keessa jiran ullee sodaattuu bichaa jechuudha udduma si banteetti kennuudha abbaa argiteetti udduma bantee baxema si bantee abbaa argiteetti kennuudha jedha tish naa abu asla minaa xaffoo inni aዝናናዋችሁ አጫወትኳችሁ ፎንቃ ደግሞ በስድብ አይደለም አብዱሴ ባሳ ይመጣ namni narraa qabamta yoo jiraattan ani suma gilxiinis nittim aawuxuuna abdusse waddilku bakka abbadku bakka of qabuun dhabe jaalala dhugaa sirraa na qabe as carrisen jedhe kana ammoo maal boyoon dhaabadhee hafe maal dhirsa dhabee jechuudha jaartii kee hiiki na fuudhii ana bareedduudha nama osoo takkitti asan daaboo tanarraa kaafattee iyyitu san ilmoo kun irraa qabaadhe yoo isii gadhiise ilmaan isii haati fokkattu jedhee hin gatu nama jedhee aslii sana jechuudha inkaan ani qaama kiyya banee isaa kennuu miti warabbal kaabaa maqaa rabbichaa antiin naasa'u ishee qoyaan ka jedhu
umrii kana maaltu miila ol qabachuu isii yaadachiise dhugaa dubbii fidaa dubbii fidaayyuu dullatti waggaa 150 tuni akkamitti umrii kana miila ol qabachuu yaadattee jedha bar tizitaano bahilmino Takkittii waxaatiin namni waggaa 30 namni waggaa 28 namni akkanaa kun takka lafeen isaas keessaan hin bahu jechuudha. Inde andi yeroo tokko baran dulloonni kunna dhibani ufii ol yaadu jechuun bar isa kana manama biddeena manama jechuun isa kana isii akka takkitti asan daabootan. Takkittii waxaatiin namni waggaa 30 namni waggaa 28 namni akkanaa kun takka lafeen isaas keessaan hin bahu jechuudha. Ana ol hin qabin isee baga asii dhoggatteeyyu. Dullatti waggaa 150 tun rabbuma keessan sodaadha. Osoo dhala maal lafa kanarraa dhabamte nama akka Aslii ka dhalaan kumaatama beeku kanaa miti. Nama dhalaan kumaatamni Aslii kiyya bareedaa kenna jettuun kanaa miti. Dhiirummaan dhalaa takkan beene amma namitti tana rabbi jedhaa miila ol hin qabaa. Isiin ummaa ol qabachuu hin dandeetti jedhaa bara akkamitti Aslii miila ol qabachuu hin dandeetti garuu. Ana bar. Nama waggaa 80tu lafeen as keessaan baha malee. Bar biyya biyyatti dulloonni akkanaa kun masjiida dhaqanii salaatuun yaaddoodha bar. Amma turruuza nyaattee asiira kana dagatte malee isuma dhugaa rabbi isinitti hima. Takka takkitti asan daabootuun osoo biyya jiraatte wallahi salaatuun yaaddoo salaatu maaliif dulloomtee caccabdee jirti. Bilis rabbii jedhii akkoo ta'e ufitti uf kabajisi arrabsuun barbaannu du'aayii nu godhe nun abaariini nu eebbisi. Ofii nurraan kaafatanii dhalaati xiqqoo nu kadhu please bannaati shi Aslii maal qoraa miila si qabaa miti inde ara sheemnoo rabbummaan uumaan naan jedhaan akkooti yoo miila ol qabu rabbummaan na uume maan naan jedhaan dubartiirraa dhaladhee bar maati inde. Muxxee haadha keetiitti qubana qurbaana eeggadhu gaafa na si galee na eeggadhu shi maan haadha gidiraa. Kitti asan daabatiif bilillee wal bira qaban mareetinnaa samaayino isuma dhugaatii bar. Namittiin akka waan azaaba keessatti ibiddi coraa isii gubee baatee mallaa wal jala darbee umrii kanaan dhuftee ani Aslii miila ol hin qabadhu jettu. Yaa miskiin wallaahi sitti himu isuma dhugaa ani shamarri umrii 18 bareedduun tun Aslii kiyya jaaladhee sirraa gaggabee naan jetti. Wallaahi an osoo karaa deemu osoo ina doktor Aslii dhufan jettee bajaajiin hudduu kanan dha'ee kufee jira beerri. Garuu mootu Takkittii asan daaboo na jibbus na jaalachus mirgan qabdu. Beedhama Takkittii asan daaboo na jibbus na jaalachus mirgan qabdu. Maaliif yoo jettan tokko isiin hiriyyaa akkootiyaati. Sheemno. Jooneen nuunna agbu. Beetuno karaan hin jiru bar. Maafi xariiq yaa ajuuz. Haadha gidiraa wala abduseerraan kaatee jechuudha wala gurbattii kanaan kaatee jechuudha. Isi abduseen maqaa kan koo eddee deemtetti maqaa kan koo abduseen jedhin. Ene maqaa kan koo qooda deemte abdusee jetti haasaa ooltu otuu kitaaba tokko barreeffatte qaata kitaabni sun gadi bahe. Yookiin riisii maqaa koo abdusee jedhu kitaabuma tokko barreesse duqeet. Nadhooleen achi keessa jiranullee sodaattuu bichaa jechuudha. Udduma sii banteetti kennuudha abbaa argiteetti udduma bantee baxema sii bantee abbaa argiteetti kennuudha jedha. Tish naa dhaabuu asla. Minaa xaffoo inni aዝናናዋችሁ አጫወትኳችሁ ፎንቃ ደግሞ በስድብ አይደለም አብዱሴ ባሳ ይመጣ namni narraa qabamta yoo jiraattan ani suma gilxiinis nitti aawuxuuna abdusee waddilku bakka abbadku bakka of qabuun dhabe jaalala dhugaa sirraa na qabe as carrisen jedhe. Kana ammoo maal boyoon dhaabadhee hafe maal. Dhirsa dhabee jechuudha. Jaartii kee hiiki na fuudhii ana bareedduudha. Nama osoo Takkittii asan daaboo tanarraa kaafatee iyyitu san ilmoo kun irraa qabaadhe yoo isii gadhiise ilmaan isii haati fokkattu jedhee hin gatu. Nama jedhee Aslii sana jechuudha. Inkwaan ani qaama kiyya banee isaa kennuu miti warabbal kaabaa maqaa rabbichaa ani ittiin naasa'u ishee. Qooyaan ka jedhu umrii kanaa maaltu miila ol qabachuu isii yaadachiise dhugaa dubbii fidaayyuu. Dullatti waggaa 150 tuni akkamitti umrii kana miila ol qabachuu yaadattee jedha bar. Tizitaano
bahilmi nam Takkaa takkittii waxaatiin namni waggaa 30 namni waggaa 28 namni akkanaa kun takkaa lafeen isaas keessaan hin bahu jechuudha. inde andi yeroo tokko baran dulloonni kunnan ibani ufi ol yaadu jechuun bar isa kana manama biddeena manama jechuun isa kana isi akka takkitti asan daabootan Takkaa takkittii waxaatiin namni waggaa 30 namni waggaa 28 namni akkanaa kun takkaa lafeen isaas keessaan hin bahu jechuudha. ana ol hin qabin isay baga asli dhoggatteeyyu dullatti waggaa 150 rabbuma keessan sodaadha osoo dhala maal lafa kanarraa dhabamte nama akka asli ka dhalaan kumaatama beeku kanaa miti nama dhalaan kumaatamni asli kiyya bareedaa kenna jettuun kanaa miti dhiirummaan dhalaata kan beene amma namitti tana rabbi jedha miila ol hin qaba isiinummaa ol qabachuu hin dandeetti jedha bara akkamitti asli miila ol hin qabu ol qabachuu hin dandeetti garuu Ana bar. Nama waggaa 80tu lafeen as keessaan baha malee. bar biyya biyyatti dulloonni akkanaa kun masjiida dhaqanii salaatuun yaaddodha bar amma turruuza nyaattee asiira kana dagatte malee isuma dhugaa rabbi isinitti hima takka takkitti asan daabotun osoo biyya jiraatte wallahi salaatuun yaaddo salaatuma maaliif dulloomtee caccabdee jirti bilis rabbii jedhii akkoo ta'e ufitti uf kabajisi arrabsuun barbaannu du'aayii nu godhi nun abaarini nu eebbisi ofii nurraan kaafatini dhalaati xiqqoo nu kadhu bilis bannaati shi asli maal qoraa miira si qabaa miti inde ara sheemnoo rabbummaan umaan naan jedhaan akkooti yoo miira ol qabu rabbummaan na uume maan naan jedhaan dubartiirraa dhaladhee bar maati inde Muttee haadha keetiitti qubana gurbaana eeggadhu gaafa na si galee na eeggadhu shi maan haadha gidiraa. kitti asan daabatiif bilillee wal bira qaban mareetinna samaayino isuma dhugaatii bar namittiin akka waan azaaba keessatti ibiddi coraa isii gubee baatee mallaa wal jala darbee umrii kanaan dhufte ani asli miila ol hin qabadhu jettu yaa miskiin wallaahi sitti himu isuma dhugaa ani shamarri umrii 18 bareedduun tun asli kiyya jaaladhee sirraa gaggabeenaan jetti wallaahi an osoo karaa deemu osoo ina doktor asli dhufan jettee bajaajiin hudduu kanan dha'ee kufee jira beerri garuu mootu takkitti asan daaboo na jibbus na jaalachus mirgan qabdu bidhama takkitti asan daaboo na jibbus na jaalachus mirgan qabdu maaliif yoo jettan tokko isiin hiriyyaa akkootiyaati sheemno inde Jooneen nuunna agbu. beetuno karaan hin jiru bar maafi xariiq yaa ajuuz Haadha gidiraa wala abduseerraan kaatee jechuudha wala gurbattii kanaan kaatee jechuudha. Isi abduseen maqaa kan koo eddee deemtetti maqaa kan koo abduseen jedhin ene maqaa kan koo qooda deemte abdusee jetti haasaa ooltu otuu kitaaba tokko barreeffatte qaata kitaabni sun gadi bahe yookiin riisii maqaa koo abdusee jedhu kitaabuma tokko barreessi duqeet nadhooleen achi keessa jiranullee sodaattuu bichaa jechuudha. Udduma sii banteetti kennuudha abbaa argiteetti udduma bantee baxema sii bantee abbaa argiteetti kennuudha jechuudha. Tish naa dhaabuu aslaka. minaa ጠፋው እኔ አዝናናዋችሁ አጫወትኳችሁ ፎንቃ ደግሞ በስድብ አይደለም አብዱሴ ባሳ ይመጣ ነምኒ ነራ ቀበምተ ዮጅራተን አንሱማ ግልጽነት እንትም አውጡና አብዱሴ ወደድኩኝ በቃ አበድኩ በቃ ኦፍ ቀቡን ነቤ ጃለለ ዱጋ ስራ ነቀቤ አስጨርሰ እንጂ kana ammoo maal boyoon dhaabadhee hafe maal